shamarran maaliif eerumu yoo jette gaafa filannoo dhabaniiru. Gaa'elatti seenu jechuun kaayyoo waaqayyo nu uumetti seennee jiraachuu jalqabu jechuudha. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii inni argata. Waaqayyo biraas ayyaana inni argata. Namni shamarran maaliif eerumu yoo jette gaafa filannoo dhabaniiru baay'ee isaanii dhugaa lafa jiru jechuun hojjetanii hojii yoo ta'e yaalanii hojii milkaa'uu fidee barumsi milkaa'uu dide waan ta'eef filannoo gaafa dhabanii eerumanii jiraachuun filannoo godhatu. Maaliif namaan deeggaramanii jiraatu nama erkattummaadha waan ta'eef namaan deeggaramanii jiraachuudhaaf murteessu. Gaafa kana murteessan immoo bakka sanatti sadarkaarra namoota kaa'u. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo sinas lafa jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Waan tokko irratti dubbachuun barbaadan ture. Haa ta'u garuu xiqqoo barfadheera. Har'a garuu waaqayyo na gargaaree nan argameera jechuudha. Egaa warri chaanaalee kiyyaa faaraa taatan welcome baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Warri turtanis baga nagaan turtanii viidiyoo kana immoo share like gochuudhaan wal biraan gaasiniin jechuun barbaada. Akkasuma yaadaaf gaaffii qabdan immoo comment irratti naa barreessaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu har'a kanan qabadhee dhiyaadhee mata duree hijoo fi mata duree guddaadha jechuudha. Mata duree guddaa fi mata duree hijoo bu'uura kan ta'e tokkoon qabadhee dhufe jechuudha. Innis egaa akkuma hammaa viidiyoo muraasa dhaggeeffanne kana irratti kan wal qabatudha jechuudha. Egaa buleettiin keenya hawwiin gaaffii ishiif dhiyaate irrattiin deebii akka kanatti deebisu ishiitti isuma dhugaa dubbachuuf taanaan keessi koo ishiitti hin gammanne jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dubartii jechuun ogeettiidha. Namni dhimma hijoo ta'e irratti akkasitti deebii kennuun barbaachisaa miti jechuudha. Haa ta'u garuu namni dogoggora. Dogoggora ofirraa immoo hubatanii guyyaa tokko namaa gala jechuudha. Garuu gaa'ila jechuun akka kanatti kan ibsamu miti jechuudha. Gaa'ila jechuun wanta namni tokko namni beekamaan tokko lafa kanarratti hundeessiyyuu kabaja qabaa. Bakka abaluu waan akkasii hundeessee abaluu waan akkasii godhee rakkoo nama jabaadhaan nama guddaadha jennamiti. Garuu isa waan guddaa godhee waaqayyo hundeesse immoo akkasitti ibsuun inni kun akka kootti baay'ee nama qaanessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Gaa'ila jechuun ko akkasitti ibsamu. Hundeessaan gaa'ilaa nama miti. Waaqatu hundeessee waaqatu kireet godhe jechuudha. Kanaaf isa waaqayyo kireet godhee hundeesse kanatti seenuu jechuun immoo carroomuu jechuudha. Carroomuu jechuudha. Nama hundatu gaa'ila sirrii ijaarrata miti. Nama hundatu gaa'ilatti milkaa'aa miti. Inni kaan ariifatee kennaa waaqayyo wajjin wal jala darbaa. Inni kaan duubatti harkifatee kennaa waaqayyo wajjin wal jala darbaa. Kanaaf waan baay'eetu jira jechuudha. Sana giddu galeessa godhatanii garuu gaa'ila akka sanattiin shamarran filannoo dhabneet gaa'ilatti seenna miti. Filannoo dhabneet miti. Gaa'ilatti seenu jechuun kaayyoo waaqayyo nu uumetti seennee jiraachuu jalqabu jechuudha. Kanaaf haadha manaa ta'uu jechuun kennaa waaqayyo namaaf kennee itti uumama keenya itti waamama keenyatti jiraachuu jechuudha. Dubbisa galee waaqayyo keessaa bakka tokko nan dubbisa maqaa waaqayyootiin akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 akkasumas seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kan jiru wal qabsiiseetan dubbisee isarratti waa xiqqoo dubbadha jechuudha. Innis akkas jedha maqaa waaqayyootiin irra deebinan dubbisaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa ergasii waaqayyo gooftaan namichi kophaa ta'uun isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartuu ani isaaf nan tolchaa jedhe.
akkasuma gadi siqee lakkoofsa 21 irratti immoo Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon ni guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichatti ni geesse. Namichis amma reefu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef nama jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa, haadha manaa isaatti ni maxxana, isaan lachanuu foon tokko ta'u. Namtichii fi haadha manaa isaa qullaa isaanii turanii, lamaanuu isaanii garuu wal hin saalfatanii jedha. Akkasuma boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irra kan jiru kana booddee Waaqayyo koottaa kan akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbirroo fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa irratti, munyuuqaa lafaa irraa munyuuqan hundumaa irratti mootummaa haa qabaatanii jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee, akka bifa Waaqayyoottis isaan uumee, dhiiraa fi dubartii isaan uumee. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas, lafa guutaa, isaan harka jala galfadhaa, qurxummii galaanaa irratti, simbira qilleensa keessa balali'an irrattis, uumama lafaa irra munyuuqan hundumaa irratti mootummaa qabaadhaa jedhee isaan inni eebbisee jedha. Egaa asitti kan nuti hubannu Waaqayyo maal jedhee namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kanaaf kan akka isaati kan isa gargaartu isaaf hin uumna jedheetu namticha akka rafee wallaalu godhee hirriba isaa keessa maal godhe jedha. Lafee ciraa keessaa tokko fuudhee bakka isaatti foon hin guute. Isheen immoo namichatti erga geessee namtichi maadhii Addaami eessaanatti fiddee hirkattummaadhaan irratti akka jiraattuu fi dura onaa ta'eera kophaa koo jiraachaan ture hirkattummaa maxxantee hin barbaadu jedheetu hin dubbanne jechuudha. Amma reef ta'e isheen kun namatti waan argamteef namiyaa jedhamtu lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishee foon koo irraa fuudhame jedheetu itti gammadee jechuudha. Kanaaf gaa'ela jechuun kan itti gammadan jechuudha malee kan hirkattummaan irratti jiraatamu jechuu miti. Kanaaf Waaqayyo maal jedhee nama akka bifa isaatti akka bifa Waaqayyootti dhiiraa fi dubartii godhee maal godhe jedha boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti dhiiraaf dubartii uume isaan maal godhaa jedhee horaatii baay'adhaa lafa immoo guutaa uumama hundumaa irratti maal godhaa aaboo qabaadhaa mootummaa qabaadhaa jedheetu maal godhe jedha isaan eebbisee jedha. Kanaaf gaa'ela jechuun eebba Waaqayyo jechuudha. Gaa'ela jechuun eebba Waaqayyo jechuudha. Horaa baay'adhaa maal godha lafa guutaa uumama hundumaa irratti aaboo qabaadhaa jedhe. Kanaaf gaa'ela dhaabbachuu jechuun gaa'elatti seenuu jechuun horanii baay'achuu fakkaattii ofii godhachuu kaayyoo Waaqayyo nama uumeef jiraachuu jechuudha. Uumamni keenya inni tokkoffaan Waaqayyoon galateeffachuudha, galata Waaqayyoof ta'uudha. Kamitti galata Waaqayyoof taana kan jedhu wanta Waaqayyo godhaanuun jedhe raawwachuu wanta hin godhinaa jedhe dhiisuudhaan galata Waaqayyoof dhiyeessina isa faarfannu isa lallabnu isa kadhannuun alatti jireenya keenyaan jiraannee kan agarsiifnu jechuudha inni kun. Kanaaf iyyuu gaa'ela jechuun eebba Waaqayyo jalqaba gaafa Addaamiif waan uume ittiin isaan eebbisetti galanii jiraachuu jechuudha. Kanaaf iyyuu akka kanattiin hubannoo dogoggoraa nama tokkootiin dhaloonni ammayyoomni beeknaa maal kan jedhan sana otoo hin ta'in sagalee Waaqayyoo maal jedha dhuguma sagalee Waaqayyoo gaa'ela hirkattummaa shamarran keenya hirkattummaadhaaf gaa'elatti seenu. Dhiironni immoo gaafa jennu of danda'anii kaapitaalli isaanii irraa hafee shamarran ofitti qabanii isaanitti hirkatanii akka jiraatanii barbaadu yoo jenna inni kun haasaa biraadha. Waaqayyootu nama jiraachisa. Horiin hin dhufa hin dhuma. Waaqayyo garuu nama jiraachisa.
galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaa'illi horii irrattis kan hundaa'u miti. Hirkattummaadhaattis kan lakkaawwamu miti. Kanaafiyyuu sagalee waaqayyoo waa'ee gaa'ilaatii fi akka kanattiin ibsaa jechuudha. Akkasuma immoo shamarran akkamitti rakasa ta'aniitu immoo hirkattummaaf deemu nu tokko gatiin keessan guddaadha jedhe waaqayyoon. Maaliif dhiirri kophaa ta'uun gaarii miti. Kophaasaa waa gochuu hin danda'u. Kophaasaa bakka adeemee waan hin dandeenyeef kan isa gargaartu dhekko nuti gargaaruu gaa jennu humna keenya qofaan nyaata gochuu mana qulleessuu uffata miiccuu sana qofaa miti. Kun jaalala keessatti gaafa ilaalamu isa gargaartuu jira miti. Isa kallattii gadaantummaatti hiikamu sana otoo hin ta'in kallattii kabajaatti hiikamuudha qaba jechuudha. Namni nama jaalatuuf waa godha, namni nama jaalatuuf huccuu miicca, namni nama jaalatuuf nyaata godha, namni nama jaalatuuf wanta barbaadu godha jechuudha. Sagalee waaqayyoo isa kana gadi fageessee ibsa. Maaliif haati manaa harka abbaa manaa ishee jala maalaa godhu ofaa galchitu. Inni immoo maalaa godhu akka qaama isaa dadhabaa gar tokkotti maalaa godhu ishee haa jaalatu jedha. Inni haa jaalatu isheen immoo maalaa gootu haa abboomamtuuf akkamitti harka isaa jala ofaa galchitu jedha. Kanaaf shamarran jechuun gatii isaanii guddaa kan ta'e. Ana miti kaa wangeela jedhamaadha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19. Boqonnaa 19 lakkoofsa 14 fi boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irra kan jiru maqaa waaqayyootiin nan dubbisa. Barumsa gaalaan barsiisatu hin ta'in haayilaayitii obboleettiin keenya awwiin dubbatte irratti keessi kiyyaa akkan dubbadhu waan na dirqisiiseefanii haayilaayitii isaa kennaa jira jechuudha. Boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii inni argata. Waaqayyo biraas ayyaana inni argata. Namni akkamii haadha manaa nama isaaf taatu namni argatu ayyaana maal godhaa waaqayyo biraa inni argata. Wanta gaarii inni argata jedha. Akkasuma boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti immoo maalidhaa? Namni jedha manaa fi badhaadhummaa abboota irraa inni dhaalu. Haati manaa hubattuun garuu kennaa waaqayyooti. Nuu jechuun akkoo kennaa waaqayyoo jechuudha malee wanta biraa jechuun miti. Karaa qabeenyi, manni, beekumsi barumsaan, manni hojjetanii abbaa fi haadha ofirraa dhaaluudhaan argatu. Haadha manaa ogeettiin garuu hubattuun garuu maali jedhaa? Kennaa waaqayyooti jedha. Kanaafiyyuu egaa yaadni obboleettiin keenya jette irratti gabaabaatti deebiin isaaf ta'uu danda'a jedheetan haayilaayitii isaa isiniif ibsaan jira jechuudha. Yoo waaqayyo nu gargaare immoo gara booddeetti illee waliin barumsa gaa'ilaa waan tokko tokko barachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa boqonnaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 irratti immoo kan jiru 31 lakkoofsa 30 irra kan jiru simboon namarraa ni darbiti miidhaginnis nama ni goyyomsiti dubartii waaqayyoon sodaattu garuu ni jajamti jedha. Simboonis miidhaginnis bareedinnis ulfinnis waan hundu namarra darbiti. Dubartii waaqayyoon sodaattu garuu maal gooti jedha? Ni jajamti jedha. Kanaafiyyuu waaqayyoon sodaachuun waaqayyoon kadhachuun gaa'ila isa waaqayyo hundeesse sana keessa nama galchuu danda'a. Kanaafi harkattummaadha inni jedhu sun yaadichi kun jijjiiramuu qaba. Sammuun dhalootaa keessaa yaadni kun galuutii hin qabu waanan jedhee yaaduufanii haayilaayitii isaa kenne gabaabumatti gaa'ila dhaabbachuun dhiiraafis shamarraniifis kennaa waaqayyooti. Kaayyoo waaqayyo nu uumeef jiraachuu eebba waaqayyo jalqaba addaami eewaaniin ittiin eebbisetti seenuu jechuudha malee walitti hirkattummaa wal rakkisuu walitti gufuu ta'uu karaa ofii kaayyoo ofirraa wal hambisuu jechoota hin ta'in eebba waaqayyo jalqaba ittiin addaamiif eewaaniin eebbisetti seenuu jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa.